Ashamar kafune kam jirtu kabajamto daawwattoota guulee miidiyaa neetwoorkii oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra oduu dubbisuun kan isin faana turu ana buunnoo waa beekoti duraan dursa hangafoota oduu tuuti beekumsa maleeyyii biyya bulchuuf yaalaa jiru uummata nagaa irratti haleellaa diroonii raawwachuun miidhaa guddaa geggeessuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa Itoophiyaa irratti haleellaa raawwatan injifannoo galmeessee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammallee Itoophiyaa keessatti nageenyi hin jiru jechuun ibsa baaseen akeekachiise. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Gareen beekumsa maleeyyii PP uummata nagaa irratti haleellaa raawwate. Tuuti beekumsa maleeyyii biyya bulchuuf yaalaa jiru uummata nagaa irratti haleellaa diroonii raawwachuun miidhaa guddaa geessisuun himame. Gareen mootummaa PP hubannoo siyaasaa fi biyyaa hin qabne guyyaa kaleessaa Shawaa Kaabaa Aanaa irratti haleellaa diroonii raawwateen nama nagaa fi qabeenya uummataa irratti miidhaa qaqqabsiisee jira. Humnaa fi dandeettii isaatiin ol teekinooloojii fayyadamuu kan barbaadu gareen beekumsa maleeyyii PP bakka hawaasni baay'inaan jiraatan irratti haleellaa raawwachuun namoota nagaa hedduu miidheera. Guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa jechuunis onkololeessa 2 bara 2023 gareen caasaa mootummaa ta'e faannoon Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsuun erga seenee booda haleellaa raawwateen namoota nagaa hedduu galaafateera. Gareen faannoo kun gandoota aanaa darraa kanneen akka Indaaqqoo, Caffee Kooluu, Gimbii, Beenyuu, Sararqullaa fi Sanaafaa weeraruun haleellaa raawwateera. Erga gareen kun haleellaa baneen booda uummanni aanichaa gurmaa'uun hojii ofirraa ittisuu hojjetaniin injifannoo argachuun diina isaan weerara ofirraa deebisaniiru. Haa ta'u malee tuuti beekumsa maleeyyii PP waraana bilisummaa Oromootu uummata irraa qolachaa jira jechuun dirooniidhaan haleellaa raawwateen lubbuu namaa irratti miidhaa geessiseera. Mootummaan Itoophiyaa garee faannoo kan akka meeshaatti itti fayyadamuun uummata Oromoo ittiin rukutaa jira. Gaaf biraa immoo waraanni bilisummaa Oromoo hoggaa diina kana uummata irraa qolatu waraana bilisummaa Oromoo deebisee haleeluuf itti fayyadama. Faannoon meeshaawwan waraanaa mootummaan federaalaa isaaf arjoome fayyadamuun uummata harka duwwaa haleelaa jira. Hoggaa waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa sana uummata irraa qolatu immoo ofuma isaaf meeshaalee qilleensa irraa fayyadamuun uummata Oromoo ajjeesa. Bitaanis mirgaanis haa ta'u Oromoo balleessuu sagantaa isaa kan godhate mootummaan Itoophiyaa fedhii ofii isaatii yookaan immoo faannoo fayyadamuun uummata Oromoo daguugaa jira. Haleellaan guyyaa kaleessaa darratti raawwates fakkeenyummaa badii kanaatis jedhameera. Kanaan duras achuma naannawaa Shaggar Coobitti uummata walga'ii irra ture shaneera jechuun dirooniin haleeluun isaanis ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa Itoophiyaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo galmeesse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina Shawaa Lixaa keessa socho'u haleellaa mooraa diinaa irratti raawwateen injifannoo galmeessuu beeksise. Shawaa Lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo Birgeedii Murtii Guutoo guyyaa irraa onkololeessa 4 bara 2023 ganama barii sa'aatii 11 irraa eegaluun haleellaa raawwateen jaleewwan diinaa hedduu adabuu beeksisee jira. Wal waraansa guyyaa irraa ana abbaa akkoo tibbee ganda aloo jedhamutti raawwateen Birgeedii Murtoo Guutee olaantummaa waraanaa fudhachuun loltoota hedduu adabuun himame. Waraanni mootummaa Itoophiyaa baadiyyaawwan Oromiyaa keessa deemuun uummata nagaa irratti haleellaa banuun maqaa shanee deeggartu jedhuun namoota dararaa jirti. Bakkuma waraanni Itoophiyaa jiru hundatti kan argamu waraanni bilisummaa Oromoo qotteewwan diinaa hordofuun tarkaanfii seerri waraanaa ayyamu hundaa irratti fudhachuu itti fufee jira. Gaafa reebaman qofa marii nageenya kan barbaadu mootummaan PP gara araaraa addaan citetti deebinee mareena yaada jedhu qabaachuu isaa maddi keenya odeeffannoo nuuf kenneera. Walmariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti Taanzaaniyaatti adeemsifamaa ture sababa hin beekamneen addaan cituunsaa ni yaadatama. Humnoonni fiinxaleeyyii Amaaraa maqaa faannoo jedhuun socho'an tarree shororkeessotaatti galmaa'uu akka qaban gaafatame. Namoonni yaada isaanii miidiyaaf kennaa jiran akka ibsanitti gareen kun gochoota suukanneessoo tarree shororkeessotaatti isa galmeessuu raawwatee jira jechuun dubbataa jiru. Itti dabaluun gareen faannoo Amaaraa gara jabeeyyii fi diina uummataatis jedheera. Gareen fiinxaleeyyii humnoota Amaaraa saba Amaaraaf qabsoomna jedhu yakkoota gurguddoo shororkeessummaa jalatti ramadaman raawwachaa waggoota 3 ol turuunsaas ni yaadatama. Namoota jumulaan fixuu dhukkubsattoota ambulaansii irraa buusuun ajjeesu, namoota ajjeesanii mataa irraa muraniif ittiin dhaadachuu, namoota lubbuun jiran manatti cufanii ibiddaan gubanii ajjeesuu dabalatee gochawwan ammeenyaa gareen kun hin raawwanne hin jirus jedhame. Yeroo lola kaabaa mootummaa federaalaa fi Tigraay gidduutti ture ummata walloo mana yaalaa deemaa turan Shawaa Roobitti ambulaansii keessaa buusanii jumulaan fixaniirus jedhameera. Godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti daangaa qaxxaamuranii seenuun dubartii ulfaa dabalatee namoota hedduu mana waliin gubuun isaanis kan yaadatamudha.
Agamsaatti immoo ajjechaawwan jumlaa fi suukanneessaa raawwatanii guyyaa tokkotti iddoo tokkotti lubbuu namoota 60 olii haala suukanneessaan akka darbu taasisaniiru. Hanga har'aatti Shawaa Kaabaa Darraa, Shawaa Kaabaa Fantaallee, Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu fi kallattiiwwan biroos daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun hojjeta wal fakkaataa kaleessa hojjetaa turan har'as uummata nagaa irratti hojjetaa jiraachuun isaanis ni beekama. Daandiin Naqamtee kaasee gara aanaa shanii gidda ayyaanaa Kiramuu Galiilaa Haroolimmoo fi Eebantuu imalu humnoota kanaan cufamuu fi saamicha ajjechaan jumlaan har'alee raawwatamaa jira. Gareen fiinxaleessaa Faannoo ofiin jedhu kun lixa Tigraay hanga Beenishaangul Gumuz saboota naannoo Amaaraa keessa jiranii hanga daangaa Oromiyaa qaxxaamuree seenuun yakkoota jajjaboo namoota irratti raawwachuu kan ibsan namoonni yaada kennan gareen kun farra ilmaan namootaa ta'uu isaanii seera idil addunyaan gaafatamuu qabus jedhaniiru. Gareen kun osoo tarree shororkeessitootaa jalatti ramadamuu qabu mootummaan bilxiginnaa callisee ilaalaa jiras jedhaniiru. Paartilee uummataaf quuqaman namoota dhiittaa mirga dhala namaa balaaleffatan maqaa itti maxxansuun farrajuu kan beeku paarlaamaan biyyattis garee fiinxaleessaa dhala namaa daguugaa jiru kanaaf obsuun isaa immoo qooda badiinsaa raawwachaa jiras jedhameera. Mootummoota gamtoomanitti gareen mirga namaa ibsa guyyaa kaleessaa baasan Itoophiyaa keessatti ammallee yakki waraanaa raawwatamaa jira jedhe. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhiittaa mirga dhala namaa irratti raawwatu kan qoratu OHCHR gabaasa kaleessa baaseen jijjiiramni biyyattiin mirga dhala namaa irratti fiddee hin jiru jedheera. Dhaabbatichi akka jedhetti har'alee yakkoonni waraanaa lammiilee biyyattii irratti raawwatamaa jira. Walitti bu'iinsis biyyattii keessatti itti fufee jira jedheera. Waggoottan lamaan dura yakki waraanaa loltoota Itoophiyaa fi gareelee mootummaan federaalaa Itoophiyaa hoogganuun raawwatamuu kan yaadachiise dhaabbanni kun lammiileen Itoophiyaa ammallee rakkoo nageenyaa qabu jedheera. Ji'a kana keessatti dhaabbanni UN qorannoon yakka waraanaa Itoophiyaatti adeemaa jiru akka itti fufu gaafatus mootummaan Itoophiyaa immoo nageenyi bu'eera qorannoon hin barbaachisu jedhee ture. Ayyan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya kan guyyaa har'aaf qabanne kan hangasii ture qoda dubbisuun kan isin faana ture ana bunnoo waabekooti. Qophiileen keenya guyyaa guyyaa akka isin bira ga'aniif karaa toora feesbuukaa fi yuutuuba Gullallee miidiyaa neetwoorkii akka nu daawwattan kabajaan isin affeerra. Waan nu daawwattaniif galatooma. Thank you.